Kamsa ganama gurraandhala 5 barkuma 2026 Kamiltuu daawwattoota keenya kabajamu karaa biyyoolessa Oromiyaa oduu dureessaa kanaa qindeeffanne qabanneessanii dhiyaanneerra. Waliin ani Daandii Ilamooti. Godina Bahaa Harargee aanaa Gooroo guutuutti argamtoonni faashistii Bilisiginnaa ilmaan Oromoo naannoo Sumaaleerraa buqqa'an irratti mana diigaa jiraachuun himame. Caalaa Roobaa dabalata qaba. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu magaalaa Karramiillee keessatti argamtoonni Impaayera Itoophiyaa umurii dheeressuuf hirriiqqatan gaafa amajjii 29/2026 kan toora sa'a 3 ilmaan Oromoo duraan naannoo Somaaleerraa buqqa'anii magaalicha qubatan irratti mana diigaa turuu jiraattonni har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraattonni manni irratti diigamee fi jala caccabe kunneen shiraa fi bu'aa siyaasa murna Bilisiginnaan bittilameen qabeenya isaaniirraa kan buqqa'an yoo ta'u magaalaa Karramiillee keessatti erga gargaarsa hawaasaan qubsiifamanii booda immoo magaalicharraa akka ka'aniif tiksitoota sirnichaan doorsifamaa jiraachuun ifamee jira. Deeggarsa karaa qaamolee adda addaa isaaniif godhamus erga waggaa 3 as osoo waan tokko hin argatin rakkachaa kan turan yoo ta'u mana isaanii irratti diiguun jaleewwan Bilisiginnaa yaaddoo hamaa fi abdii kutannaa keessa isaan galchee jiraachuun baramee jira. Kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ilmaan Oromoo shira mootummaan gabroonfataa PP lageen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii magaalotaa fi baadiyyaa keessa qubatan gargaarsa dhabuun jireenya harkaa gara afaanii illee jiraachuuf rakkata jiraachuun kan beekamudha. Godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaa Dugdaa fi Eexosaa keessatti ergamtoonni faashistii PP namoota nagaa hidhuu fi saamicha raawwachuun himame. Caalii Rangameessaa waan qindeeffate qabdi. Godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaa Dugdaa ganda Arbaa Bitee jedhamu keessatti loltoonni Impaayera Itoophiyaa amajjii 27/2026 namoota hedduu maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhutti moggaasuun qabanii erga reebaa turaniin booda magaalaa aanaatti geessuun hidhanii dararaa jiraachuun ibsameera. Namoota haala kanaan mana isaanii irraa butamuun yakka tokko malee yakkamaa taasifamanii dararamaa jiran keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Qaasoo Bakaruu Daduu, Khaliil Aabbee Amiinoo, Kurfaa Roobaa Tukee, Amaanaa Furoo Turturoo, Seefuu Dararoo, Habiib Amaanaa Bariisoo fi Qaasoo Dagoo kanneen jedhaman yoo ta'an nama maqaan isaa Kaddashaa Abdallaa Faranjii jedhamu jalaa immoo loona fudhatanii deemuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun shiftoonni Bilisiginnaa hawaasa saamuu irratti bobba'anii hojjetaa jiran kunneen godinichuma aanaa Heexosaa ganda Hurxummaa fi Mooyee jedhamu keessatti maqaa gibiraa fi midhaan akkasumas maallaqa maqaan isaa hin beekamne humna uummataa ol ta'e gaafachuun dararaa kan jiran yoo ta'u mataa nama tokko midhaan kiiloogiraama 50 hanga kiiloogiraama 100 gibiraan alatti qarshii 16,000 fi gibira sangiisaa dhaabbataa hin taane gaafachuun hawaasni waan kaffalu dhabee rakkataa jiraachuu gabaasaan nu qaqqabeen ni ifoomsa. Namoota waan gaafataman kana kaffaluu hin dandeenye qabeenya isaanii saamuu fi ni hidhamtu akkasumas ni duutu jechuun doorsaa kan jiran ta'us odeeffannoon har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabeen ni addeessa. Godina Lixa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo keessatti ergamtoonni Bilisiginnaa qonnaan bultoota saamuu hammeessan. Bal'ina isaaf Jaalamalsiis Kaayyoo. Godina Lixa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo Araddaa Haqaan jiraataa ganda Qoyee Bareedaa keessaa torban darbee keessa shiftoonni Koloneel Abbiy Ahimad qonnaan bultoota maqaan isaanii Dhugoomsaa Kaamilii fi Haadii Musaa jedhaman jalaa qotiyyoo tokko uffatanii deemu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Maddeen akka himanitti qonnaan bultoonni kunneen hirmaannaa siyaasa dhaabaa kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'u sababa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun yakka kana adda durummaan kan isaan irratti raawwates abbaa zoonii Araddichaa kan ta'e nama maqaan isaa Obbo Diinii Aliyyii Hassan ta'u dubbatu. Aanicha guutummaa keessattis saamichi ulfaataan nagee seeraa tokko malee irra deddeebiin hawaasa ofii fi qaaleensa jireenyaan dararamaa jiru irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Sibuu Sireetti finxaaliyyiin Amaaraa qonnaan bultoota Oromoo qe'ee fi qabeenyarraa buqqisan. Caasaa Baafan Waggaarii dabalata qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Sibuu Siree ganda Baqqoo Jimaa irraa finxaaliyyiin Amaaraa murnoota Bilisiginnaan hanga funyaanitti hidhatanii hawaasa Oromoo lafarraa fixuuf karoorfatan gaafa amajjii 31/2026 qonnaan bultoota Oromoo maqaan isaanii Abbaa Sasan Ahimad Jamaal, Abdii Mahammad Iskindir Abdallaa, Aliyyii Mahammadii fi qonnaan bultoota gandichaa guutummaa qe'ee fi qabeenyarraa buqqisuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gochaan kun kan yeroo jalqabaa kan hin taanee fi irra deddeebiin raawwachaa ture qaamolee murna gabroonfataa Bilisiginnaa jiraattota hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif birmannaa fi deeggarsa tokkollee kan hin goone yoo ta'u jiraattonni kunneen qaamatti iyyatan dhabanii beelaa fi bonaan muka jalatti waadamaa jiraachuun beekamee jira. Harka bitaa fi mirgaa waliif ta'anii waan danda'an cufaan wal utubuun duula duguggaa sanyii